السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تردفتو تساليها يوتيوب جرى جرتو نجا كيسني الحمد لله. إيجا إن شاء الله هدا فراش تركي سنيك أبد إدفين جرا نمون نجوتي فتشو برباد نيجا سورة أسر ترجع جرتنو سورة بفاد داتيني كاني أسر جرو كيسا فلتني كاني سنتي تولي كيسا مرات التني لكوسا سر ترجم كيسان واتساب تليجرام akkasuma namoonni WhatsApp fi Telegram hin qabnellee imoodhaan keessan natti ergachuu dandeessu. Kan asirra jiru yoo isiniin taanes waan of biraa qabdanuu bifa barbaadaniin diizaanii barbaadaniin isinii hojjechiifamuu danda'a inshallah. Egaa namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatanii subscribe godhaa. Namoonni baay'een utuu subscribe hin godhin viidiyoo kana ilaaltu hin beekama jechuudha. YouTube irratti nu biratti hin beekama. Innaa subscribe godhaa maatii koo ta'a. inshallah chaanaalii kanarratti mana lafa meeshaalee garagaraa biyya keessaa isiniif dhihaata inshallah. Isin bichaan laayikii godhaa na jajjabeessaa warroonni maatii koo taatanii akkasuma immoo namoota meeshaalee garagaraa lafa manas barbaadanii meeshaalee mana keessaa wantoota garagaraa barbaadan jiraachuu danda'a gatii ta'eef hiriyoottan keessanii fi liinkii isaa sheerii godhaa. Barakallahu fiikum. Egaa wala jajjabeessinuu inshallah. Inna namoonni meeshaalee garagaraa barbaadanis namoonni firaash carqii, tiraas carqii, algaa libsii, algaa wantoota baay'ee jechuudha namoonni hojjechiifachuu barbaadanii egaa lakkoofsa asirratti argamuun Saalihaan jedhama. Saalihaa Mustafaa jechuudha. Saalihaa YouTube maqaa YouTube kooti. Innaa keessaanii na ajajachuu dandeessu inshallah. Amaanaadhaan amanamummaadhaan meeshaalee kamiyyuu isiniif hojjechiisuu isiniif bituu nan danda'a. Egaa irra hedduun keessanis ta'e komentii jalatti eessatti argamta jettanii na gaafattanii an kan inni argamu godina Jimmaa magaalaa Jimmaati. Garuu godina Jimmaa aanaa kamiyyuu magaalaa kamiyyuu haa ta'u isiniif qaqqabsiisuu inshallah qophiidha. Aggaaroo saqqaa maal eessayyuu bakka lakka fixu Jimmaan aanaa danuu qabdi. Kana isiniif geggeessuu isinii qaqqabsiisuudha qophiidha inshallah. Innaa anaafis hojiidha isiniifis immoo faayidaadha. Maaliif jennaan yeroo amma anis biyya Arabaan ture achi teenyee meeshaa achi binnee baannee galuurra biyya keessaa maashaallah meeshaan kamiyyuu biyya keessa jira jechuudha kan sadarkaa isaa eeggatee birrii keessaniin meeshaa orjinaala meeshaa qulqulluu ta'ee inshallah achuma teessanii bitattanii waan barbaadanii guuttattanii galuu dandeessu. Akka durii achi biyya Arabaatii kaargoo baay'ee tokko jabeenya amma qaraxa jira akkasuma biyya keenya waciinsaa hedduudha jechuudha yeroo waa kaargoo goonu. Kanaaf inshallah achuma teenyee yeroo hojiirra jirru waan niyyaa keenyaa bitannee galuuf egaa akkuma argitanuu godina biraatti baay'ee hojjetamaa jira waan kanarratti. Garuu godina Jimmaa keenya hin jiru wanti kana inshallah immoo isa jalqabaa ta'een argama jedheera. Isin bichaanii hin badinaa akkan jajjabaadhee irratti hojjedhu na jabeessaa ajajadhaa. Ani isinii bituudhaa qophiidha inshallah. Amaanaadhaan amanamummaadhaan amaanaan jabaadha gaa rabbi amaanaa kana nama eeguu rabbiin na haa taasisu. Egaa wanti isin beekuu qabdanu namni waa gochuu jedhe tokko dirqama qodaa sadarkaa qodaa beekuu qaba jalqaba jechuudha. Achi ka'ee qodaan kun akkanaaf akkasii jedhee qulqullina isaallee isinitti himaa. Egaa mircaa keessan jechuudha qodaa isa tokkoffaa ta'es isa lammaffaa ta'es kan bitatu isin mircaa keessan birrii keessaniin qodaa gaarii tokko bitachuu dandeessu. Maaliif an qodaa irratti nasabadhu waan humna kooti isinumannaa asabaa an birrii keessaniin sumnii tokko qodaa irratti tuun hin qabatin gatii qodaa qulqulluun isinitti mee isinii bitaa inshallah. Isin bichaa na jajjabeessaa laayikiin na jajjabeessaa qodaa bitachuun egaa namoonni niyyaa qabdanuu namoonni karoora qabdanuu jechuudha. Afeera amma biyya fagoodhaa baatanii galuuni qodaa qaraxni isaa jabeenyaa inshallah gaa hordoftoota kiyyaa akka ijoollee biyya biraa wala jajjabeessinuun isiniin jedha inshallah.